maallaqa akka isin dalaguuf irratti banatan jechuudha. Ashama akkam jirtu hordoftoota YouTube chaanalii Firaatii viidiyoon irra qabadhee isin dhufee akkaataa YouTube irratti viidiyoo gadhiistan YouTube chaanalii qabdan irratti viidiyoo gadhiistan itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Akkamitti akka fayyadamtan isinitti agarsiisa. Hamma dhuma viidiyoo kanatti na waliin turaa isin jecha sanii fi namoonni YouTube studio qabdan YouTube studioodhaan gadhiisuu ni dandeessanii karaa sadiin gadhiisuu dandeessanii inni kan biraa karaa Google Chrome irraanis gadhiisuu ni dandeessanii jechuudha. Ittaansee inni kan biraa YouTube mata application kanaan illee gadhiisuu ni dandeessan jechuudha. Anarraa kan isinitti agarsiisu YouTube studioodhaan akkamitti akka gadhiistan isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf studio application YouTube studio keessa ni seentanii iddoo kilaasii iddoo ida'uu kanarra ni tuqxanii saniin gadhiisuu barbaadan ni filattanii sababa filattanii booda bifa kanaan akka isin detailii waa'ee viidiyoocha akka barreessitaniif iddoo kanatti isin gaafata jechuudha. Qabaratti iddoo mallattoo gaalaarii kanarra tuquudhaani viidiyoo tambinalii karuusa viidiyoo nama biratti mul'atu jechuudha. Haguuggii viidiyoo kana kan ta'u jechuudha. Kan qopheeffattan irra kaa'attu jechuudha. Iddoo gaalaarii kanarra fudhattanii dhuftanii itti galchittu jechuudha. Iddoo gaalaarii keessatti irra kaa'attu jechuudha. So bifa kanaan irra galeera jechuudha ammaadha. Kunisii fi create a title jedhu kanarratti titlii maqaa viidiyoo sanii barreessitanii jechuudha. Maqaa waa'ee viidiyoo sanii kaasa jechuudha. Titlii qubee xiqqaa ta'e jechuudha. Qubee baay'ina qubee haga 100 hin guunne tokkoon irratti barreessuu qabdan jechuudha. Sanii fi maqaa viidiyoo kana waa'ee telegiraamii ta'e akkaataa telegiraamiitti bana yoo ta'e akkaataa telegiraamiitti banatan jettanii barreessuu dandeessan jechuudha. Maqaa kanarratti iddoo itti as jechuudha wanni guddaan garuu yuutuubaroota baay'eedha. Asirratti filannoo 4 qabdan jechuudha. Namoonni monetaayizii taatan keessattuu filannoo 4 isinii kenna. Dhugaa monetaayiziin ta'een filannoo 3 isinii kenna jechuudha. Public, unlisted, private iddoo kan jedhu kana jechuudha. Sanii fi public jechuun kallattuma viidiyoon kun maxxanfameef akka hawaasa bira ga'u jechuudha. Lammaffaa irratti kan jiru members only immoo namoota membersii keessan ta'an namoota kaffaltii kaffalanii YouTube keessan hordofuu danda'an garuu ilaaluudhaaf kaffaltii kaffaluu qaba jechuudha. So taane kan jiru immoo unlisted jechuun yoo viidiyoo kana linkii qofaan isin ergitan malee namni biraa arguu hin danda'u jechuudha. YouTube keessan keessatti inni kan biraa private ilaaluu danda'a malee nama biratti mul'achuu hin danda'u. Kunillee private yeroo baay'ee viidiyoo gumaxxansitanii unlisted kanarra gootanii gadhiistan baay'ee bareeda jechuudha. Booda deebitanii unlisted irraa kaastan jechuudha waan ta'eef so kana gara duubatti ni deebina. Ittaansee show more gootanii lammaffaa kan jiru audience kana audience gubbaa irratti ka no jedhu kanarra kaa'atan jechuudha. Inni kan biraa add description waa'ee viidiyoo kana barreessuu ni dandeessan jechuudha. Amma viidiyoo kana akkaataa telegiraamiitti banatan jenne akkaataa telegiraamiitti banatan jettanii ibsa waa'ee viidiyoo kana bal'inaan irratti barreessitan jechuudha. Inni kan biraa location kan jedhu bira darbitanii add to playlist jechuun namoonni viidiyoo kana salphaatti akka argatanii waa'ee telegiraamii addatti waa'ee tiktokii addatti akka foldara keessa kaa'anii salphaatti argachuudhaaf akka namatti toluuf kan gootan jechuudha. Daawwattoota keessaniif playlistii keessa galtanii akka itti keessan jechuudha. Kanallee bifa kanaan sirreessitan jechuudha. Waa'ee playlistii qabdan keessa galchitan jechuudha. Inni kan biraa monetization iddoo monetization off jedhu kanarratti namoonni monetize YouTube keessan monetize gootan iddoo kana dhuftanii maallaqa akka isin dalaguuf irratti banatan jechuudha. Achiin gara duubaa deebitan jechuudha. Ammallee so community kanallee bifa kana dhuftanii show like nanga namoonni like isin godhan akka nama birattis akka mul'atu jechuudha. Isin biratti illee akka mul'atuuf show ka gootan jechuudha. Inni kan biraa attribute keessa dhuftanii AI use jira. AI oggaa fayyadamtan oggaa AI dhaama video kana keessatti AI dhaan oggoo hojjetan
video kana keessatti wanti AI dhaan hojjetame gujiraate yes jettanii yogguu hin jiraanne immoo no jettanii bira dabartu jechuudha. Taagsiin immoo namoota taagochuu barbaadan jalqaba irratti otoo maqama profaayiluma akkaawuntii keessan taagotanii bareeda Firaa Tech namoota garagaraa channelota gurguddoo garagaraa taagiiwwan garagaraa taagii sirriitti fayyadamuu qabdan jechuudha. Fakkeenyaaf Telegram jettanii barreessuu dandeessanii so taagiiwwan iddoo kana garagadii next jechaati godhamtan taagii kanatti isiniif kaa jechuudha. Inni kan biraa license and distribution dha. Embedding kana biruma dabartan jechuudha. Inni kan biraa category kanallee asitti bira darbinee turre waa'ee video kana education, entertainment, film, gaming, how internet waa'ee entertainment filadha jechuudha. Nama entertainment filattan baay'ee bareeda. Kan ergaa detailii waa'ee video kana sirreeffatanii kaatanii booda inni irratti iddoo upload jedhu kanarra upload public gootan jechuudha. So bifa kanaan kan video itti maxxanstan jechuudha. Waliin anganumaatti waan daawwattaniif galatoomaa. Hamma video biraatti walitti deemuutti nagaan tura.